Akkam jirtu barattoota, maqaan koo Barsiisaa Taarriqany Abdiisaan jedhama. Barnoota fiiziksiin karaa yuutuubii isin barsiisa. Har'a kanan qabadhee isin dhiyaadhee barnoota fiiziksii kutaa 11 boqonnaa 2 kutaa 5ffaa maal jedha? The Scalar Projection. Scalar Projection jechuun shaadoo yookaan gaaddidduu veektorootaati jechuudha. Mee utuu barnoota keenya har'aa hin eegaliin fuula duraa barnoota yeroo darbe baranne waa'ee dot productiif yaadannume scalar product yookaan dot product veektoroota lama. The scalar product or dot product of two vectors, vector A and vector B. To find the scalar product of two vectors, that means vector A and vector B, if vector A is given in this form and vector B is given in this form, vectorini lama kuno bifa kanaan yoo kenname ax, ay, az yookaan immoo A in the I direction, A in the J direction and A in K direction jechuudha kun. When we come to this vector B kana yeroo dhufnu immoo B in I direction, B in J direction, B in K direction jechuudha. Yoo bifa kanaan kenname jedhaga. The scalar product of or dot product of these two vectors or A dot B jechuudha. Akkamittiin barbaanna jedha? Warra lakkoofsota A irra jiran A keessaas B keessaas fidii waliin baay'isii. Amma immoo ida'ii lakkoofsota A keessaas B keessaas J irra jiranii fidii waliin baay'isii. Ida'ii amma immoo akkuma kana lakkoofsota K bira jiranii kan baas kan as fidii waliin baay'isii. Kun foormuulichaa jennee baranne jechuudha. Foormulaa ittiin A dot B barbaannu. Amma fakkeenyaaf kunoo vector N kuni akkasitti kennamee jira. Vector B kunoo akkasitti kennamee jira. What is the scalar product of these two vectors jedhee yoo nu gaafate akka foormulaa kanaatti gaa asii A irra kan jiru ni filatama. Asiis A irra kan jiru ni filatama. Waliin baay'ata jechuudha. 2 times minus 6 meeqa dhufa? Kunoo minus 12 dha. Akkuma kana J irra kan jiru A keessaa negative 4 filanna. B keessaa immoo 2 filanna. Maaliif? J irra kan jiru isa waan ta'eef. Minus 4 times 2 meeqa dhufa? Kunoo minus 8 dhufa. When we add these two numbers, yeroo lakkoofsota kana walitti daanu minus 12 plus minus 8 jechuun minus 20 jechuudha. This means the dot product of A with B jechuudha. Minus 20 jechuun. Ammoo kan nuti barannu kutaa 5ffaa saati. Inni immoo the scalar projection. Shadow yookaan immoo gaaddidduu veekteroota lamaa akkatti barbaadan. That means the scalar projection A on 2B is given by this formula. La vectoriin lama vector A fi vector B kun akkasitti yoo kenname. Vector A AX yookaan A in the I direction jechuudha. Nirraan fattinaa kana. A in the I direction, A in the Y direction, A in K direction jechuudha. A in I direction, J direction and K direction. B kun immoo vector B kan biraa immoo yoo akkasittiin kenname jedha. B in the I direction plus B in the J direction plus B in Z direction. Yoo akkasittiin veektoroonni kun lamaan kennamanii kofi immoo gidduu isaaniitti uumame. What is the scalar projection of vector A on 2B? Ilaala. Vector A on 2B yoo isiniin jedhee kun akkasittiin argattu foormulaa isaa. Magnitude of A ni barbaaddu cosine kofa sana gidduu jiru ni barbaaddanii waliin baay'istu. Kanuma gaa yoonni immoo akkas jedhama immoo faallaasaa the scalar projection B on 2A. Amma immoo kunooti B jalqaba fidee A ittaanee fiduu isaatii jechuudha. B on 2A yeroo jedhu immoo
B'tu jalqaba waan ta'eef magnitude of B cosine of the angle between them jenneeti formula kana fayyadamuudhaaniti the scalar projection B on 2A akkasittiin barbaanna the scalar projection A on 2B yoonni jedhamu magnitude of A cosine theta jennee barbaanna jechuudha. Formula kana gaa sammuutti qabachuu qabdu. Don't forget please. Akka inni confused isiniin gooneen barbaada kun. A on 2B yoonni jedhe vectorii sana Atu dursaa Btu taanee dhufaa jechuudha. Kanaafiti A on 2B yeroo inni jedhu magnitude of B magnitude of A isa A jedhu sana magnitude isaa goote cosine qofa sanaan baay'isu yoonni the scalar projection of B on 2A jedhamu Btu jalqaba dhufa waan ta'eef yeroo fakkii isaa diagram isaa kaafnus maal jenna magnitude isa jalqaba vectorii kenname sana cosine isaan baay'isu jedhaan. Now let us see in example. Me fakkeenya na ilaallume. Two vectors are vectorii lama jedha. Vector A fi vector B. Vector A is given in this form. Vector an akkasittiin kenname jedha. Vector A is given 4 yookaan immoo maal jechuudha kuni 4i plus 4j jechuudha. Kana shawwadamuu hin qabnu kuni I direction yookaan x irraa dhufe inni kun immoo y direction yookaan j irraa dhufe akkasittiin barreeffachuu dandeenya jechuu barbaadetan. Vector b immoo kun akkasittiin kenname 7,3 7 I direction 3 in j direction yookaan 7i plus 3j jechuudha kun. Amma gaaffii nuti gaafatamaa jirru what is the scalar projection of A onto B akkasa kana. A onto B kanaafiti magnitude of A cosine theta innaa jechuudha. Amma now we are asked to find what is the scalar projection of A onto B. Maal nu barbaachisa jechuudha. A onto B argachuu fi kunoo magnitude of A cosine theta waan ta'eef akkuma isa kutaa arfaffaa irratti baranne waan meeqa nu barbaachisa jechuudha kana hojjechuudhaa fi magnitude of A ni barbaanna magnitude of B ni barbaanna A dot B ni barbaanna. Maaliif ennaan theta argachuudhaa fi jechuudha. Theta argachuudhaa fi formula tokko cosine theta is equals to cosine inverse of A dot B over magnitude of A times magnitude of B kan jedhu barreerra waan ta'eef kanaafiti kuno magnitude of A cosine theta kana argachuudhaaf yookaan immoo the scalar projection of A onto B argachuu fi nu barbaachisu jechuudha. Magnitude of vectorii kanaa dura barbaanna magnitude of vector B kanaa ni barbaanna isa booddee A dot B barbaanneeti gaaffii gaafatamneef deebii laannaa jechuudha. Mee jalqaba magnitude of A barbaannu yeroo darbe barannee raga akkaataatti magnitude barbaadanii magnitude of A haa jalqabnu magnitude of A jechuun kunoo ishee kana 4i plus 4j jechuudha. Kanaaf magnitude of A yeroo barbaannu isiniin jedhee isa I irra jiru fuutee square gootaa isa j irra jirus fuutee square gootaa yoo k irra jira ta'es fuutee square gootee walitti daataa nee turre 4 square jechuun kunoo 16 akkuma kana ammas j irra kan jirus 4 dha waan ta'eef 4 square 16 dhufa. Yeroo jalatti lamaan walitti daanu immoo 32 dhufa square root of 32 5.7 magnitude of A dha kun. Magnitude of B yeroo deebinu immoo vector B ni kunooti 7i plus 3j dha waan ta'eef akkuma formula kanaan dura barannee akkaataatti magnitude barbaadan square root jala gashina duran isiniin jedhee kanaafuu isa I irra jiru lakkoofsa kana fuutee 7 square gootaa meeqa dhufa 49 isa j irra jiru 3 fuutee square gootaa meeqa dhufa 9. When we add 49 plus 9 we will get square root of 58 which is equals to 7.6 jechuudha.
magnitude of A arganneerra, magnitude of B arganneerra, A dot B'nis nu barbaachisa. Maaliif deemaa jirra beektuu isin? Teettatti kana argachuudhaafi. Teettaa kana yoo arganne malee hin dandeenyu waan ta'eef. Ishi A dot B immoo akkaataa itti barbaadan ishees barreerra. A dot B argachuuf immoo jenna warra A keessaa A irra kan jiruun fuunaa, B keessaa A irra kan jiru ni fuunaa, waliin baay'isnaa. Kunoo 4/7. Akkuma kanaa A keessaa J irra kan jiru 4 ni fudhannaa. B keessaas J irra kan jiru 3 ni fudhannaa. 4 fi 3 fudhanna jechuudha. 4/3. 4/7 kunoo 28. Ida'u 4/3 12. When we add these two numbers, we will get 40. Jara kana yeroo walitti daanu 40 argan. A dot B'n keenya meeqa jechuudha? 40. Magnitude of B'n keenya 7.6. Magnitude of N keenya 5.7. Teettatti barbaaduuf deemna. Akkaataan itti barbaadan immoo kunooti teettaa vektiroota sana lamaan gidduutti argamu. Cosine inverse of jenna isiniin jedheera. A dot B meeqa? 40. Magnitude of A times magnitude of B. Magnitude of A 5.7 kuno. Magnitude of B 7.6 kuno. Dhaqeen galcha. 40 A dot B dha. 40 hiruu yeroo jaratti kana baay'isnu meeqa arganneerra? 43.32 arganneerra. When we divided 40 divided by 43.32 yeroo hirru meeqa arganna? 0.9. Kana jechuun maal jechuudha? Cosine inverse of 0.9 meeqa? Digirii 25.8 gabatee herregaarra yeroo dhanne ilaallu. Yookaan immoo kaalkuleeteriin yeroo baafnu cosine inverse of 0.9 is 25.8. Teettaan gidduu isaaniitti argamtu meeqa jechuudha? 25.8 yookaan cosiniin 25.8 immoo meeqa? Kunoo 0.9 dha jechuudha. Amma gara isa gaafatamneetti yeroo deebinu maal gaafatamneerra? We are asked to find the scalar projection of A onto B. Akkuma kana A onto B scalar projection isa argachuu fi magnitude of A times cosine theta. Magnitude of A meeqa? Kunoo 5.7. Kunoo galcheera. Times dhalaa kun. Cosine theta theta isaa amma arganne cosine theta cosine 25.8 meeqa? 0.9. Finnee galchina. 5.7 times baay'isi 0.9 which is equals to 5.13. This is what we call as the scalar projection of A onto B. Isa jedhu. Faallaa masaa. What is the scalar projection of B onto A? Ka jedhus gaafatamneerra. Answer. Akkamittiin arganna sammoo? Magnitude of B times cosine theta. Magnitude of B arganne meeqa? Kunoo 7.6. Cosine theta cosine 25.8 degree which is equals to 0.9. Kunooti. When we multiply these two numbers, we will get 6.84. This 6.84 is called the scalar projection of B onto A. Kana fakkaata ijoollee. Mee amma immoo ortogonaalitti dabarru. Orthogonal vector kutaa arfaffaa yeroo barachaa turre isinitti meera. Orthogonal jechuun isiniin jedheera. When two vectors are at right angle or perpendicular. At right angle jechuun kofa sirrii jechuudha. Vekteroonni lama kofi isaan gidduu jiru digirii 90 yookaan perpendicular yoo ta'anii jedhaan. Vekteroonni kun lamaan kofi gidduu isaanii jiru digirii 90 yoo ta'e they are said to be orthogonal. Vekteroonni kun orthogonal jedhamu. Or if the scalar product or dot product between two vectors A and B is 0. Vectorii lama scalar productiin isaa yookaan dot productiin isaa yeroo hojjennu 0 yoo dhufe yeroo darbe kutaa arfaffaatti scalar productii vectoroota lamaa utuu barbaannu 0 dhufe jennaan kofi isaan gidduu jiru digirii 90 jennee turre yoo yaadattu ta'e. Yoo ofuma isin yaadachiisuufis yoo ta'e
letaasii kutaa arfaffaa keessa dhaqnee yoo ilaalle examplicha kuno amma kunooti A dot B the scalar product of A dot B make A dot B in 0 dhufe innaan A dot B in 0 dhufe teettaan suni cosine inverse isaa yeroo hirruu meeqa ta'e cosine inverse of 0 ta'e kofi sun meeqa ta'e degree 90 ta'e amma gaa kofi vektaroota kana lamaan gidduu jiru degree 90 waan ta'eef vektaroonni kun lamaanii maalidha jechuudha ortogonaalidha jechuudha vector A fi vector B kun ortogonaalidha jennee barree turre paartii isa duraa keessa jechuudha akkuma kanaadha gaa inni ammaa kunis orthogonal vector orthogonal vectorini jechuudha when two vectors are at a right angle or perpendicular yookaan immoo if their dot product are 0 dot product insani 0 ta'aniiru taanaan kofa gidduu jirutu degree 90 waan ta'eef orthogonal vector jedhama. It indicates that the angle between them is 90 degree isumammaati or karaa biraa immoo A dot B the scalar product of these two vectors is 0 yoo ta'e jechuudha. The two vectors are orthogonal jedhamu. Dot product insani yoo 0 dhufe vectoronni sun orthogonali yoo kofi gidduu isaanii jiru degree 90 ta'e orthogonali yoo perpendicular ta'e orthogonali dha jechuudha. Example mafakkeenya na ilaalu which of the following pairs of vectors are orthogonal isaan armaan gadii keessaa vectoroota tarreeffamanii jiran keessaa pairiidhaan hidhamanii jiru yookaan cimdiidhaan isaan keessaa warra kamtu orthogonaalidha jedha. Yeroo baay'ee entrance irras akkasumatti gaafata. Yeroon akkasitti nu gaafatu gaa dot product isaanii barbaanneeti jechuudha warra cimdiin kenname sana. Dot product isaanii yoo 0 dha ta'e orthogonaalidha. Dot product isaanii immoo 0 miti lakkoofsa biraa dhufa taanaan orthogonaalii miti jenna. Mee haa ilaallu gaa isaan kana sadan an arra jiru vector n 4i plus 6j dha vector b immoo minus 9 plus 6j dha. Jarri kun orthogonaalidha moo miti isa arra jiran adda baafachuuf kuno dot product isaanii barbaanna a dot b barbaanna jechuudha. A dot b akkatti barbaadan egaa barreerra a irraa asii 4 filatama kan a kee a irraa kan baa kee minus 9 tu filatama 4 times minus 9 plus jen amma immoo a keessaa 6 filatama jeerra kan jiru asiis 6 filatama isatu jeerra jira 6 times 6 keerra hin jiran waan ta'eef inni himna 4 times minus 9 minus 36 dha 6 times 16 immoo 36 dha. When we add these two numbers in lakkoofsota kana walitti idaanu minus 36 plus 36 0 dha. Kunooti gaa a dot b 0 dha waan ta'eef it is orthogonal jenna. Eew kun lamaan warri cindiin kenname arra jiru orthogonalidha. Maaliif ennaan dot product isaaniitu 0 dhufe dot productiin 0 dhumnaan immoo orthogonalidha. Mee warra baarra jiru immoo orthogonalidha moo miti kan jedhu ilaali. Minus 3i plus 5j jechuudha. B'n immoo vector b'n immoo minus 10i plus 6j. Akkuma kana a dot b enna kasas a dot b argachuu fi i irraa minus 3 tu filatama asiis i irraa minus 3 minus 3 times minus 10 meeqa 30 positiifa negatiifa 3 fi negatiifa 10 30 positiifa ta'u jechuudha negatiifi. Akkuma kana jeerraa 5 filatama asii jeerraa 6 filatama 5 times 6 immoo meeqa ammas 30. When we add 30 plus 30 meeqa argan 60. Kuno a dot b meeqa dhufe jechuudha 60. 0 hin dhumne it is not orthogonal jenna jechuudha. Inni baarra jiru caarra kan jirullee mee haa ilaallu akka orthogonal immoo miti enne akkuma amma a dot b isaa barbaanna jechuudha. A dot b yeroo barbaannu kuno i jechuun i kana bukkee maaltu jira jechuudha cina waniitu jira waniif illee filanna
baarraa moo irra kan jiru 3 1 times 3 plus jenna. Ishi j irra kan jiru 2 asii 4 2 times 4 jenna. K irra kan jiru nuulaanne 0 dha. 0 times 0 jijjiirama hin qabu. 1 times 3 kunoo 3 dha. 2 times 4 kunoo 8 dha. 3 plus 18 11. Ishi a dot b ammas maal ta'eera? 0 ta'uu dide. Meeqa dhufe? 11. Therefore, if a dot b is not 0, it is not orthogonal. But if a dot b is 0, it is orthogonal. But now 11 is not 0. Maal dhare? Vekteroonni caarra jiran kun orthogonali miti. Barattoota barnoota keenya har'aa kanumarratti xumurra. Isin yaadachiisa. Gaaffii yoo qabaattan kunooti lakkoofsi bilbilaa koo. Iimeelii kooti kun immoo telegiraamii kooti. Yeroo baay'ee warra yuutuubii irraa si argachuu dadhabne barnoota kee kan jedhaniif immoo yuutuubii seentuu kunoo maqaa koo kana galchitu. Viidiyoo ani barnoota fiiziksii dabarsaa ture hundasaa kan kutaa 9s 10s 11s achirratti argattu jechuudha. Kanaaf laayik gochuu akka hin daganne. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Maaliif yoo jettan waan ani itti dadhabee qopheessaa jiru kun ijoolleen afaan kana dhaga'an barnoota fiiziksiitti cimoo akka ta'aniif akkasuma immoo intiraans egzaamii waggaa dhufu fudhatan qabxii olaanaa akka fidanidha waan ta'eef yeroo yerootti akka inni isin ga'uuf sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Ofii keessan immoo laayik godhaa. Galatoomaa. Barnoota keenya har'aa kanumaan xumurra.